Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii keenyaa har'a paartii 2 English Active and Passive Voice kan jedhu walitti deebinee jirra. Paartii 2 keenya mata dureen isaa General Rule of the Change of Active Voice into Passive Voice kan jedhudha. Seerota waliigalaa Active Voice gara Passive Voice ittiin jijjiirru yookiin Passive Voice gara Active Voice ittiin jijjiirrudha. Kanaaf mee seeronni waliigalaa suni tensidhaan wal qabsiifne, pronounii wal qabsiifne, order command fi kanneen kana fakkaatan wal qabsiifne akkamtaa kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Kanaaf mee tokkoffaa irratti active voice akkuma kana dura part tokkoffaa keessatti isin hime patternii takka formiin isaa subject plus verb plus objective dha. Passive voice immoo formii waliigalaa yookaan patternii waliigalaa isaa object plus helping verb or verb to be plus past participle or verb 3 plus what in the brackets by plus subject. This part or the end part is optional whether you are add to it or no. It have no matter on the meaning of the sentence da. Kanaaf sentence irra rakkoon qabu inni kun optional jechuudha. Inni ammatti keessa jiru kallattuma meeshaa tokkoffaa simple tense dhaan yoonif active voice sun kan barraa'u ta'e gara passive jijjiiruudhaaf akkam goona ka jedhudha. Kanaafu dura dursoo wanti isin himuu qabu asitti isin himuu barbaadu seerri waliigala active voice gara passive jijjiiruu keessa dura dursoo wanti nu laallachuu qabnu tense inni barraa'e laallachuu danda'u qaban. Tense active voice sun ittiin barraa'e erga laalte booda isa jijjiiruudhaaf formulaa mataa keetii create goota jechuudha. Kanaafuu jalqaba tense ofirraa laalu akka hin daganne isin jechuu barbaada. Tense simple tense jala jiran keessa tokkoffaa irratti simple present dha. Simple present keessatti active voice formii akkamiitiin ta'a? Yoo subject plus verb 1 plus objective ka jiraatu ta'e wanti kun formii waliigalaa kun active voice ta'e active voice tense kamiin barraa'edha? Simple present in barraa'e. Achi booda erga formii kana keessatti argite simple present ta'uu argite gara passive yeroo jijjiiramu formulaa kam qabaa kan jedhu itti yaadda jechuudha. Gara passive yoo jijjiiramu inni active dhaan subject plus verb 1 plus objective dhaan nu kenname tokko gara passive yeroo jijjiiramu objective asitti dhuma ture kana dura fiddee ida'uu jettee osoo verb 1 kana fudhatin main verb kana osoo fudhatin verb to be itti dabalta. Takka humootu maal itti dabalta? Helping verb itti dabalta. Helping verb as keessatti itti dabalu suni has miti, have illee miti, had illee miti, was illee miti, were illee miti. Maalifi simple present dubbachaa jira waan ta'eef simple present waan dubbachaa jirruuf helping verb simple present ta'e takka humootu verb to be simple present keessatti argamuu danda'u qabaatan verboota kana sadan subject irratti hundaa'e yoo subjectiin takka objectiin as jiru kun ka as keessatti akka subjectii tajaajilu kun singular ka ta'u taate is itti daballa. Yoo bakka objectii kana ayin kan jiraatu ta'e mootu am itti daballa. Yoo bakka objectii kana mootu we they fi akkasumas mootu zerin kan jiraatu ta'e are itti daballa jechuudha. Kanaafuu based on the singularity or plurality of the object that is found at here we can find the simple present auxiliary verb or helping verb such as is, am or are fayyadamna jechuudha. Kanaafuu yoo objectii san fudhanne is yookiin am yookiin are keessaa tokko ka objectii kana wajjin deemu fudhanne verbi asitti verb 1 turte tana maal goona gara verb 3 takka past participle jirrata. Asitti verb 1 turte kan plus jenneenitti yoo barbaanne verb 3 kanarratti dhaabna full stop goone. Yoo barbaanne mootu akka optionality maal itti daballa hammattuu keessatti by whom gaafii jedhamtu deebii kennuudhaaf maal itti daballa by subject jennaan ebaluudhaan raawwatame gochi kun jennee itti daballa jechuudha. Kanaafuu wanti ani isin himuu barbaade asirratti jalqaba tense ilaaltan active voice tense isin kenname subject ida'uu verb 1 ida'uu objective ta'e taanan active voice sentence sun simple present in barraa'uun isin gala. Simple present dha waan barraa'e mootu objective isaa san fudhatanii yoo objective singular ta'e auxiliary verb helping verb isin itti dabaltan is dha. Yoo bakka objective kana ayin jiraate am dha. Yoo mootu we fi they fi kanneen kana fakkaatan jiraate are itti dabaltanii verb asitti verb 1 turtan verb 3 gootanii feetan full stop gootanii feetan mootu optional waan ta'eef by kelee jettanii takkaa'u by jettanii subject jiru san itti dabaltan jechuudha. Gochi raawwatameen sanii example kana halaallu mee she writes a letter. She jechuun maalinni singular subject dha. Kanaafuu she kun subject dha. Writes ka jedhu immoo verb 1 dha. A letter ka jedhu immoo object dha. Kanaafuu inni kun tense nu kenname simple present dha nu kenname. Erga simple present dha nu kenname akkam goona
eleetar ka jedhu kana e tana guddaa goona asitti maaliif objectii ta'uu deema waan ta'eef jalqaba dhufuu deema eleetar ka jedhu e xiqqaadhaan barraa'ee asitti nuti immoo e tana ni guddifna jalqaba irra oolte waan ta'eef capitalization rule hordofneeti e guddaa goone eleetar jenneet eleetar sin jenne eleetar waan jedhee jiruuf essi waan bira hin jirreef pluraali miti objectiin keenya kun singulaaridha helping verbii arma olitti jiran ka simple present keessa kanneen akka ami ari fi isi keessa isi fudhanne sababbiin isaa eleetar waan jedheef eleetar sin jenne osoo eleetar si jedhee maal fayyadamna ari fayyadamna garuu ammaan tan isi fayyadamne verbi waan raayitisi ture san immootu verbi siriitti jijjiirama paasifii keessa verbi siriin raayitisi maal taati taraayitii tana written taate jechuudha kanaafuu yoo barbaanne a letter is written jenne full stop goone dhaabuu ni dandeenya yoo barbaanne mootu a letter is written by her jenne barreessuu ni dandeenya kanaafuu by her ka jedhu kun optional jechuudha asittis full stop yoo goone written biratti meaning isaa tokkoma jijjiiramni jiru jechuudha tense inni itti aanu mootu simple past dha simple past keessatti akkuma beektan wanti tokko active sentence taanaan takka direct sentence taana subject plus verb to plus object dha kanaafuyyuu amma hoo maal goona as keessatti ka jedhu helping verbin bakka hundattuu nafu garuu typing helping verbi sun garagara malee kanaafuu maal goona kanas object asitti as ture kana asit deebisnee object sanni barreessina plus jenna amma auxiliary verbin takka helping verbi yookaan verb to be nu fayyadam maaliif jennaan simple past itti waan jirruuf active keessatti verbi tu waan garreef helping verbi nuti fayyadamnu was yookiin were ta yoo sab objectiin keenya kun singular ta'e was fudhanna objectiin keenya ka jiru kun immoo plural ta'e were fudhanna bakka maali bakka is fi are yookaan ami sanama was or were galchina jechuudha kanaaf sangalchine achi booda verbi siriin common dha hundaafu past participle dha plus jenne by subject na kunis optional dha kanaafu laala wanti akka jijjiiramni kun dhufu godhe maayini tense dha jechuudha kanaaf tense ufirra laaltan malee gama jijjiirratti akka dabarre gaafa tense type inni barraayini beete jijjiiruudhaaf illee formula mataa isaa qaba waan ta'eef examples jedha he painted the wall jedha as keessatti hin subject dha painted immoo verbi to dha verbi waan isaa painted dha painted jechuun immoo verb to dha takka past simple past verb dha the wall immoo maa inni object dha amma zaati qombaroo tana guddaa goona maaliif jalqaba irra oolti waan ta'eef object dha isiin tun asirraa kaatee agasi object waan ta'eef objectin kun jalqaba irraa ooluuf qubeen jalqaba xiqqaate taantun qubee guddaa ta'uu qabdi kanaafu tanallee akkan dogongor ingilifa keessatti waan nama shamoodu waan akkana kan zaatana zaati qootana fuutee oskeetti hin ta'u barsiisan tokko tokko capitalization ruliin hordofne jedhee exercising gochuu danda'a waan ta'eef kanaafu taan as zaabira zaa jennee dubbifnu tun taan guddoo taate jechuudha taan guddoo taate the wall jenna the walls in jenne esi ittin daballe waan ta'eef wallin kun single dha girgiddaan kun takka gidaarri kun single dha waan ta'eef where fi was keessa ammootu maal itti daballa was itti daballa maaliif jennaan waa'ee simple past itti jirra waan ta'eef was jenne verb 3 fi verb 2 fi verb 3 painted waluma fakkaate verboonni tokko tokko ka verb 2 fi verb 3 isaa wal fakkaatu jira waan ta'eef verboonni akka painted kun verb 2 jecha paint jedhullee painted duma verb 3 isaallee painted duma waan ta'eef kanaafu isimatana deebifna isimatana tu verb 3 form dhalle waan ta'eef painted jenne full stop yoo goones ni dandeenya yoo barbaanne mootu the wall was painted by him jenna garuu osoo bakka kanatti inni hima kana keessatti the walls jedhee siinka as jiraatu taate maal goona zaatana guddaa goone the walls were painted by him or the walls were painted jenne full stop goona jechuudha kanaafu wanti isin asirraa adda baafachuu qabda tokkoffaa tensidha lammaffaa immoo plurality fi singularity subject saniiti sadaffaa irratti mootu maal adda baafachuu qubguddeessa akka hin daganne gaafa subject fi object wal jijjiira qubguddeessa qubee xiqqaadhaan dura yoo active keessa barraa wanti gara object jalqaba passive dhufsun qubee guddaadhaan eegaluu qabaadha akka dogongorre tense sadaffaan simple keessa simple future dha formulaan isaa maal jennaan subject plus will or shall plus verb 1 plus objective jedha kanaafu bakka kana hoo maal goona ka jedhu bakka kana jijjiirama takka qofa jira verb to be takka auxiliary verb nu fayyadamu takka qofa jira takkitiin sun tami jennaan objectiin finna objectii san finne will plus will or shall plus be jechuu dandeenya gabaabsinee salphumatti will or shall plus being common waan taatef plus be jenna plus verb 3 plus by plus subject jenna amma asirratti tense kaan irraa kun adda
fedhu objectiin as gale kun pluraalii haa ta'u fedhu singulaarii haa ta'u wanti wiilii fi bii irratti jijjiirama qabu hin jiru. Subjectiin singulaarleen as geennan will be ma jetta, pluraalleen as dhufnaa will be jetta. Singulaarleen as dhufnaanis shall be jetta, pluraalleen as dhufnaanis shall be jetta. Kanaafuu amma as keessatti object verb agreement wanti jedhu hin dalagu jechuudha future keessatti. Kanaafuu asitti wanti shakkitan hin jirtu jechuudha. Maal jechuu helping verbiin inni fudhatu sun tami laata jettanii akka kaanii easy ari was very maal jedhu san wajji wanni cinqabtan jirtu. Kallattumaan maal gootanii objectii as ture kana dura fiddanii bakka kana singularis haa ta'u pluralis fiddanii wiilii yookaan shaalii jirtu keessaa takka fudhatanii itti dabaltanii maal itti dabaltan koomanii bii itti dabaltanii jechuudha. Biin koomanidha. Pluralis haa ta'u subjectii sun singularis haa ta'u wiilii yookaan shaaliitti bii dabaltanii achi booda verbi waanii tana maal gootanii isi verbi waanii as jirtu tana maal gootanii verbi sirii takka past participle gootanii jechuudha. Kanaafuu wanni isin hin daganne wanti gara active irraa passive jiramu hundi isaatu verbiin isaa verbi siriidhaan akka xumuramu takka past participle verbiidhaan akka xumuramus hin dagatina. Kan mootu objectiin sun singular if plural ta'u wanti concern akka hin goone si godhu takka irratti xiyyeeffachuun hin barbaachifne future tense keessatti akka ta'e hin dagatinaadha. Kanaaf example kana halaallu they will complete the project jedha. Laala as keessatti amma they subject dha, will immoo future garsiifti, completing verb one dha, the project immoo maa inni object dha. Kanaafuu za xiqqoo jirtu tana qofa maal gootan capitalization ofirraa gootanii the project jedha. The projects illee jedhu the projects jedhu will be mataa wantichi. Fedhu projectii kana biratti SC haa dabalu, fedhu SC haa dhiisu, wanti yoo SC dabalate waan biratti tahaa, yoo SC hin dabalatin helping verbiin tabiraati wanni jedhu waliin jiru future keessatti. Kanaafuu fedhu projectis jedha, fedhu projectis jedha maal jettanii the project will be completed by what? By them, or the project shall be completed by what? By them jetta. Kanaafuu pronounii garuu ofirraa eedan. Amma isiin asitti zay turte tuni achi keessa gaafa dhayxummootu zamitti akka jijjiiramtu gara dhumaattis wajjin barra. Change of pronoun, rule pronoun itti jijjiiraman, I maalitti miitti akka jijjiiramtu, hiin immootu hiimitti akka jijjiiramtu, shiin heeritti akka jijjiiramtu, yuun qofti immootu akka hin jijjiiramne, wiin immoo aworitti akka jijjiiramtu, zayin zamitti akka jijjiiramtu san yeroo itti aanu kan waliin ilaallu ta'a. Kanaafuu amma waa'ee simple presentootatiin future haa ta'u past haa ta'u presentis fidhee jira continuous itti dabara. Yoo continuous ta'e akkamii ka jedhudha. Fakkeenyaaf tokkoffaratti present continuous tense jira. Present continuous tense keessatti active normally waan ta'eef subject plus auxiliary verb keessa is or am or are plus what? Verb one plus ing plus object ta'a. Kanaafuu maal fudhattanii dursa objectii kana asii fuutanii maal gootan passive keessatti jalqabarraa fidda. Maal itti godhu waliin qubee guddeessa eeggatu waliin. Yoo inni asitti qubee xiqqaadhaan jiraate qubee guddaadhaan godhu waliin qubee guddaan eegalu waliin asitti ni fidattanii erga fidattanii booda tana ofirraan gattan. Helping verbii tana akkuma objectiin kun jiru fudhattan. Jijjiiramni auxiliary verbii tanaa maali? Fakkeenyaaf as keessatti ati isii fudhachuu dandeetta. Isiin ati fudhatte subjectii kana walii galtu fudhatte. Garuu mootu passive kana keessatti ofii tanuma sadan keessaa fudhattaa garuu tana fudhachuu dhabuu dandeetta. Maaltu murteessa? Objectii as jiru kana murteessa. Fakkeenyaaf subjectiin as jiru singularii ta'ee ati singularii waliin isii fudhattee gaafa passive keessaa mootu wanta akka subjectii tajaajilu objectii kana waan ta'eef objectiin kee kun pluraalii yoo ta'e asii isii tana fudhattu jechuudha. Ar fudhatta. Yoo ay ta'ellee deebite am fudhatta malee maaliin fudhattu taas keessa fudhatte tana fudhattu. Garuu filannoon kee jaruma tana sadan keessaa tahaa jechuudha. Kanaafuu object plus is or am plus or are jettaan maal irratti hundaa'e objectii keessan yoo objectiin kee pluraal ta'e jara tana keessa ar fudhatta, yoo ay ta'e am fudhatta, yoo singular ta'e is fudhatta jechuudha. Malee ta subjectii wajjin as keessa deemte tana akkasuma fudhatte jechuu kennu jechuudha object irratti hundooti. Plus maal itti dabalta wanti addaati itti dabaltu being jecha jedhu itti dabalta. Wanti isin hubachuu qabdan continuous hin dhufnaan being jecha jedhu continuous kamuu keessatti hin dhabamu being ka jedhu. Passive keessatti yoo passive jijjiiruu barbaadde waan san yoo continuous hidhan sii kennamu beekte being itti dabaluun dagattu. Being goote verbii asitti waanii turte tana immoo maal goota? Verb sirii goota. ing wanni jedhamu ni dhabama jechuudha. ing maaliin bakka bu'e jecha being jedhu kanatu bakka ing bu'ee dhumate jechuudha. Kanaafuu passive keessatti ing hin eeyidanii jechuudha. Maal eeyidan garuu bingi gootanii bingi boodan immoo verbii waanii plus ing ta'etu tan bakka ing fuundura kanaan bingi itti dabaltanii verbii waanii ta'etu immoo verbi siritti ofirraa jijjiirtanii by subject jettanii jechuudha. Kanaafuu formulaan isaa kana ta'a. Mee example gadii tana waliin ilaallu.
Lala, she is reading a novel jedha. She is subject dha. Isin immoo ammas jirti lala. Isin tunas jirti reading immoo maalidha verb 1 plus ing dha formula isaati. Verb 1 immaa inni read dha. Ida'u ing immoo formii continuous garsiisu. A novel immoo maayinni amma object. Amma a novel ka jedhu kun asitti object dha. Finneet akka subject jalqabarra oofsen. Garuu maal guddee capitalization dagannu. Eentun xiqqoodha maal goona e guddoo goona. A novel is jetta kanaafu a novel amma asitti wanti hubachuu qabdan fakkeenyaaf nama tokkotti maal fakkaachuu qaba waanuma easy as jirtu tana fudhanne isiniif fakkaachuu mala asitti easy fudhanne tun tanuma isiniif fakkaachuu mala tanaa miti tanu fudhanne akka tana fudhannu maaltu nu godha a novel as jiru kanarratti hundoone easy fudhanne malee nuti waan easy as keessa jirtuuf miti fakkeenyaaf osoo as keessatti akkanumatti she is reading a novels jedhee SC bakka kanatti kadabalu taate a guddaa goone a novels are jennaan bakka kanatti a novels are being read by her jennaan osoo fakkeenyaaf novels SC ka jedhu taate kanaafuu nam tokko easy mas jirtu sana fudhanne jettanii waanuma auxiliary verb helping verb asitti argitan asitti sakkan deebifne isin jechuu barbaadeetu carratu walitti wal fakkeesse malee subjectiin as keessa rushiin kunii fi novel illeen singulara waan ta'eef carraan easy fide malee osoo inni asitti a novels ka jedhu taate asitti dabalee aarii gala ture jechuu bakka kana akkasitti ofirraa ilaaluu danda'u qabaatan kanaafuu maal goona objectii san itti finne a novel jenna auxiliary verb keessa a novel in singular waan ta'eef easy itti finna easy boodan immoo maal itti dabalenne bingi daballa bingi boodan immoo verb amma ing itti goonu maal goona verb waan qofa deebifneeti by her jennaan jechuudha she waan ta'eef her itti jiramte jechuudha kanaafuu haala kanaan ofirraa ilaaluu danda'u qabaatanii inni itti aanu past continuous dha formulaan active keessatti past continuous hin qabu subject plus was or were plus verb 1 plus ing plus object dha ing tun maaliif jiraattenna yeroo hunda ko waa'ee continuous dubbachaa jira was yookaan were no maaliif jiraattenna waa'ee past dubbachaa jirra sababa saniifi kanaaf amma akkam goona jennaan object as jiru kana fidanneet bakka kana kenna akkuma reefuuti kunillee objectii bakka kana kennee was or were akkasumatti dabalte maaliif past itti jirra waan ta'eef bakka biraatiin fidannu asuma keessaa fidanna garuu immoo ka subjectii kana walii galte fidannaa jechuu kenna miti fakkeenya subjectii kana wajji yoo sin barrooti asitti illee deebinee objectii kenna walii was matan itti daballe jechuu kenna miti maal irratti hundaa was fudhannaa fi were fudhannaan passive keessatti object irratti hundaa active keessatti subjectii kana irratti hundaa ka subjectii kana walii gale active keessa fayyadamna ka objectii waliin galumoo passive keessa fayyadamna kanaafuu was or were plus jenne being jenne plus verb 3 plus by the subject na kanaafuu as keessatti amma jijjiiramni jiru tokko jira jijjiiramni jiru sun maali tokkoffaa objectii dha waa'ee passive waan jiruuf waa'ee maali passive waan jiruuf was yookaan were keessa ka objectii wajji deemu ni fudhanna ergasii being itti dabala waa'ee continuous itti waan jiru garuu akka simple continuous san takka present continuous san verbi tana verb waan hin goonu akka simple present continuous san as keessatti verb illee verb 3 goon wanti isin adda baafachuu qabdan garaagarummaan present continuous fi past continuous keessatti jiru tokkoffaa verbiilee tana bakka kaanitti maal fudhanne is are or am fudhanne lammaffaa irratti immoo simple present keessatti maal fudhanne verb 1 fudhanne bingi boodan as keessatti garuu verb 3 fudhanne kuni garaagarummaa simple continuous takka present continuous fi past continuous maal keessatti qabu passive keessatti qabudha garaagarummaa tana lamaan hin dagatina passive present continuous keessatti bakka was fi sila were jirtu kana maal fayyadama is are yookaan am fayyadama object irratti hundaa'e jechuudha kun garuu bakka sanii maal fayyadama was or were fayyadama object irratti hundaa'e lammaffaa present continuous keessatti bingi boodan verbiin nuti fayyadamnu verb 1 dha garuu mootu past continuous keessatti bingi boodan verbiin nuti fayyadamnu verb 3 dha kana akka hin daganne adda baafachuu danda'u qabaattan jedha example kenarratti maal jedha they were watching a movie lala zain to subject dha sababa zain to plural taatef maal fudhanne was fi were keessa past waan taatef were fudhan haya watch plus what ing kana jechuun maalidha verb 1 plus ing dha kanaafu watching fudhanne continuous waan taatef a move tajettumo object dha amma a moving to singular lala as keessatti amma were jira amma deebinee were fudhannu mooto as keessatti was fudhanna maaliif jennaan tana guddaa goone capitalize goone
a movie ka jedhu amma object kenna. Kanaafuu auxiliary verbiin as booda dhuftu maal irratti hundooti? A movie kana irratti hundooti malee zee as keessa jiru kana irratti hundootu. Caphee jira waan ta'eef seerichi zeen tun deebitee maal ta'uu deemti? Subjectii ta'uu deemti waan ta'eef kana keessatti. Kanaaf amma maal fudhannaree weerii as jirtu tana fudhanne. Maaltu akka weeriin fudhanne godhe? A movie jedha. Asitti garuu zee tana booda waan zee jirtuuf weer fudhanne. Kanaafuu a movie was jennee maal itti daballa? Being itti daballa. Akkuma kaanii continuousota keessatti yeroo hundaa beingin hin dhabamtu. Garuu beingii booda verbiin jirtu hoo akkuma present continuous osoo present continuous ta'e wantichi verbiin beingii booda dhuftu verbi waanii jedha. Garuu mootu past keessatti verbiin beingii booda dhuftu verbi 3. Verbi 2 fi verbi 3 watch maal taati? Watched taati waan ta'eef achi booda yoo feetan asitti full stop gootanii yoo feetan by them jettanii zee gara zamitti jirtanii jechuudha. Kanaafuu haala kana laaluu danda'uu qabaanna. Inni itti aanu mootu future continuous dha. Future continuous immoo akkuma kana dura kilaasii keessatti barattoota remedial isinii himee ture. Teensonni 4 hin jijjiiraman isiniin jedhe. Warri continuous ta'an keessa future continuous dha. Akkasumas immoo perfectonni lamaan hin jijjiiraman isiniin jedhe. Akkasumas continuous perfect ta'e ka continuous hin jijjiiramu isiniin jedhe. Kanaafuu tokko tokkoon isinii himaa deemna. Warroota hin jijjiiramne afran keessaa teensi 12tu jira akka walii gala 12 keessaa warra hin jijjiiramne afran keessaa tokko isa amma bira geenne kana jechuudha. Kanaafuu future continuous dha. Yoo wanti sun ka isinii kennamu ta'e active voice gara passivetti yoo jijjiirisiin jedhe no passive form jettanii ofirraa barreessanii jechuudha ammattu keessatti. Yoo inni akkamiin isinii kennu? Sentencing inni isinii kenne sentence formula kanaan ta'a yoo ta'e subject ida'uu will ida'uu be ida'uu verbi 1 ida'uu ing ida'uu objective ta'e haala kana yoo sentence isinii kennamu ta'e active dhaan gara passive yoo jijjiiraa isiniin jedhe ammattu keessatti maal jettanii? No passive form or no change jettanii ofirraa barreessanii jechuudha wajjin hin cinqamtanii. Kanaafuu not possible in a future continuous isiniin jedha. Wanti biraa ibsa bal'aa barbaadu hin jiru. Example inni jira. Fakkeenyaaf akkana yoo isinii kennamu akkana. She will be writing a report. She asitti maa inni subject dha. Will be immoo future dha. Future garsiifti. Writing continuous garsiifti. Kanaafuu maalidha? Future continuous dha. A report immoo object dha jechuudha. Kanaafuu sentence active keessatti haala kana isin kenname gara passive jira isin jedhe hin jijjiiramu jettanii namoonni tokko tokko immoo dogongortanii guddaa gootanii a report will be being written by her faa jedhee namni barreessu jira. Kanaafuu wanni akkasii hin danda'amu. No passive form jettanii barreessanii jechuudha. Informal dha. Jijjiiramu informal way dha malee formal way hin jijjiiramu ofirraa dhiistan jechuudha. Sadaffaa gara perfect tense tti tarree jira. Perfect tense keessa tokko faratti kan baru present perfect dha. Present perfectiin active dhaan haala kamiin ta'a akkuma kana dura yeroo waa'ee tense isin barsiise present perfect tense subjectii ida'uu hazi yookaan have based on the subject irratti hundaa'e jechuudha. Yoo subjectiin singular ta'e hazi, yoo subjectiin plural ta'e have fayyadamne plus verb 3 yookaan past participle plus objective jenne gara passiveetti yoo jijjiiramu akkam ta'a ka jiru objective as jiru kana ni fudhanna dursinee erga objective fudhanne akkuma asitti subject irratti hundoone yookaan hazi yookaan have fudhanne kana deebinee yoo objectiin kenna singular ta'e maal fudhanna? Hazi fudhanna. Yoo plural ta'e have fudhanne achi booda maal itti daballa? Present perfect yoo ni ta'e being itti daballa. Yoo continuous ta'e maal waliin jenne ture? Being jenne. Garuu as keessatti immoo perfectota keessatti maal itti daballa? Being itti daballa. Being boodanoo verbi nuti goonu verbi tamii ka jedhu verbi 3 goone plus jenne by the subject takka ummootu theory of the action itti daballa jechuudha. Example jedha. They have completed what? The assignment dha. Amma asirratti ilaala. They subject dha. Zain subject dha. Having immoo maal garsiisa? Subject kana waliin perfect garsiisa. Zain plural waan ta'eef hazi dhiifne have fayyadamne. Completed in verb 3 dha. The assignment ka jedhu immoo object. Kanaafuu amma the assignment ka jedhu taatana guddaa goone za kana guddaadhaan ni barreessina. Assignment ni fudhanna. Kanaafuu the assignment maal kenna? Object kenna. Objectiin kenna amma as keessatti maal ture? Subject waan kana plural waan ta'eef have fudhanna. Asitti garuu the assignment ka jedhu assignment sin jenne waan ta'eef assignment ka jedhu si waan bira jireef singular dha. Have dhiifne maal fayyadamne? Hazi fayyadamne. Hazi erga fayyadamne booda have fi hazi keessa has fudhanne jechuudha. Maal irratti hundoone? Objectiin kenna kun singular waan ta'eef jenne achi booda maal itti daballe? Being itti daballe. Being itti dabalamuun tun maal garsiifti? Perfect in the passive garsiifte jechuudha.
wanni sun perfectii ta'ee paasiiviin jiraachuu garsiifti biinii itti dabalee ergasii immoo verbii sirii goonaa jechuudha. As keessattis verbi siriidha asitti illee verbi siriidhaan jijjiiramtu akkuma isiin jirtutti put goonaa jechuudha. Biinii boodan barbaadan fuul istooppii asitti gootanii barbaadan baay zam jettanii zeeyii jedhu kana gama zamiitti jijjiirra jechuudha. Inni itti aanu past perfectidha. Past perfectii formulaan inni jiruun hoo maali ka jedhu. Subject plus reefu maal jenne present perfect keessatti have or has jenne. Sababbiin isaa amma waa'ee pastitti jirra waan ta'eef perfect mata'ee pastitti jirra waan ta'eef the past tense or the past form of has and having hadi waan ta'eef has illee faa ta'u have illee faa ta'u past formin isaa hadi waan ta'eef lachiifuu hadi matu dhaabbata past keessatti. Kanaafuu subjectii ida'uu hadi ida'uu verb sirii ida'uu objectivii maalidha active voice ta'ee maaliin nuu kenname past perfectidha. Kanaafuu akkam goona jennaan asitti finneetumaan objectii kana jalqabara oolchine amma asitti illee wanti objectiin kun singular yookaan plural jennee wanni consider goonu hin jiru. Sababbiin isaa haadiin lachiifuu dhaabbata haas illee of keessaa qabdi haadi illee of keessaa qabdi waan ta'eef takkama. Kanaafuu fedhu objectiin singular ta'e fedhu plural ta'e wanni nu yaachisu hin jiru. Kallattumaan objectii fudhannee haadii itti daballee haadii boodan immoo akkuma kaanii warra perfectii guutuu keessatti maal daballeessin hin jedhe biinii daballeessin hin jedhe akkuma continuous keessatti biingii daballu. Perfectii hunda keessatti immoo biinii daballeessin hin jedhe paastii ta'uu waliin haadii fudhanneet perfectii ta'uu isaa agarsiisuuf immoo biinii itti daballee pilaas verbiin immootu dhaabbataadha. Verbi sirimachi keessatti san itti deebifnee pilaas jennee by subject jennee haala kanaan xumura jechuudha. Example kana ilaaluu dandeettanii she had finished the work jedha. Kanaafuu shiin subjectidha. Haadiin immootu maal garsiisennaan paastii garsiisa. Kanaafuu verbi sirii itti dabaluun immoo paastii waliin paastii perfectii garsiisa. The work ka jedhu bicha zaatana qubee guddaa gootanii capitalized gootanii the work jettan. Fedhu the work isaa jedhu fedhu the work haa jedhu haadiin haaduma waan ta'eef pluralidha singular jettanii watti wajjin qabtanii jiru. Kanaafuu the work jettanii haadii itti dabaltanii biinii itti dabaltanii verbii immoo akkuma isiin jirtutti as keessatti maal tura finished jira waan ta'eef finished masan fidattanii keettanii feetan full stop finished booda gootanii feetan immootu by her jettanii shii ka jedhu san jechuudha. Inni itti aanu mootu future perfect ka jedhudha. Perfectii sadan keessaa isa sadaffaa future irra jira. Future perfectii formulaan isaa active keessatti yookaan direct sentence keessatti subjectii ida'uu will ida'uu have ida'uu verb sirii ida'uu objective. Amma wanta kana dura kilaasii keessatti isin himee jira keessattuu barattoonni remedial fi fresh illee kana dura future keessatti fedhu subjectiin plural ta'a fedhu singular ta'a will boodan haziin fayyadamnu isin jedha have malee. Wilii booda yeroo makkamu never haziin fayyadamu haavii fayyadamu. Fedhu subjectiin shii ta'a fedhu mootu wii ta'a fedhu hii ta'a fedhu yuu ta'a fedhu ayi ta'a homa fedhee haa ta'u wiiliin dhufte taanan fuucharii keessatti wiilii booda ka dhufu sun haazii osoo hin taane haaviidha jechuudha. Perfectii keessatti illee akkasitti ofirraa adda baasuu danda'uu qabaatanii. Kanaafuu formulaan future perfectii subjectii ida'uu wiilii ida'uu haavii ida'uu verb sirii ida'uu objectivity. Kanaafuu akkam goonennaan paasifii keessatti objectii kana ni fudhanna. Fedhu objectiin kun singular ta'a plural ta'a mallee wanni nu cinqu jiru kallattumaan maal goona wiilii teenne itti fudhannee haavilleen jijjiiru akkasuma gabbuuf asitti akka hin dogongorre. Future perfectii gara paasifiitti gaaf jijjiirtan objectuma qofa achi fuutanii dura oolchitanii will have akkasumatti will illee have illee osoo hin jijjiirre itti dabaltanii perfectii ta'uu qofa ibsuuf maal itti dabaltanii biini qofa itti dabaltanii kanaafuu achi booda verb illeen akkuma jirtutti verb sirii achi keessattu akkasuma fudhatanii. Kanaafuu wanti haaroon future perfect irratti isin gara paasifii yeroo jijjiirtan itti dabaltan maal takkitti qofa biin tajettu takkitti qofa perfectii agarsiisuu fi sanaan ala jijjiiramni tokkollee hin jiru jechuudha. Example kana ilaaluu dandeettanii he will have written the book jedha. Ammas keessatti wanti nu jijjiiru zaatana qofa capitalization fayyadamnee maal goona za capitalization fayyadamnee yeroo gadi buufnu qubee guddaadhaan zaatana goona the books jennee kenna. Fedhu the books jedha fedhu the book jedha wanni nu cinqu hin jiru. Will illee akkasuma fudhanna. Will illee akkasumatti gadi buufna willis gadi buufna haves gadi buufna maal qofa itti daballa wanni addaan nuti itti dabalu maali qofa biini qofa itti daballa written illeen akkasuma jirti havin akkasumatti willin akkasumatti he as jirtu tana qofa maal jennaan by him jennaan dhumarra yoo barbaachisaa ta'e yoo barbaachifne mootu ofirraa dhiifne the book will have been written jenne full stop yoo goones miniin irratti rakkoota kan qabu jechuudha. Kanaafuu inni dhumarra jiru mootu maa inni modal verbisii hoo modal verbisii kanneen akka kaanii may must should yoo dhufe akkamitti jijjiirraa
Fakkeenyaaf active voice keessatti moodaalonni kun subject plus modal verb kan amma dubbanne kana kaanii should must maalii fi kanneen kana fakkaatan kana ida'u verb waan ida'u objective jedhee yoo kan kennu ta'e active keessatti maal qofa itti daballa waan haarawaa lama qofa goonaa sitti yoo inni modal verb dhaan nuu kennu. Jalqaba maal fudhanna objective kana fudhanna. Objective kana erga as kenne wanti nu goonu modal verb san akkuma jirutti fudhanna yoo inni kaan nuu kenne kaanii gad buufna yoo would taate would yoo should taate should yoo must taate must gadi buufanna erga gadi buufanne hoo maal goonaa ka jedhu be itti daballa. Modal verb san akkuma jirutti gadi buufne subjectiin fedhe objectiin kun fedhe plural haa ta'u fedhe singular haa ta'u modal verb achi keessa jirtu san objectii sanitti edaane achi booda be qofa itti daballa. Be itti daballee inni lammaffaan jijjiirama lammaffaan nu goonu as keessatti verb waan nu kenne nuti garuu verb waan tana maal goona waa'ee passiviitti waan jiru verb 3 goona sanaan ala dhumate kanarra jijjiiramni biroo tokkollee hin jiru jechuudha. Example takkitti armaan gadii tana ilaaluu dandeettanii. Fakkeenya she can solve the problem jedha as keessatti shin subjectidha kaaniin modal verbidha solving immoo maalidha verbidha the problem ka jedhu immoo objective kanaafu za tana qofa capitalization goone the problem jenna fedhu the problem seedha fedhu the problem jedha modal verbiiteen akkasumatti gad buufanna kaanii si jettu san buufannee maal itti daballa be itti daballa. Be ergetti daballe booda verbi as keessatti waanii turte tana qofa maal goona solve tana solve jenne feenu full stop goona feenu by her jennani xumuramee jira jechuudha. Kanaafu inni dhuma seer jijjiira ruling takkitti nafti ta dhuma maa inni changing commands and orders from active to passive. Command fi orderii active yoo nu kenname akkamitti gara passive jijjiirra ka jedhuudha. Kanaafu inni kun immoo maal garsiisa when changing commands orders and requests into passive voice we follow these rules jedha. Kanaafu rulii kana yeroo itti aanu kan itti fufnutaa ammaaf asumarratti dhaabbanna galatooma nagaan nu turaaga paartii itti aanu walitti deebi'u.